Obboleewwan kiyya akkam jirtu nageenya jaalala waaqayyo isin haa baay'atanii jira obboleettiin keessa yaa kooti baga jiraattani hin deessina seenaa akka rifannee mataa hidhannaa hin deesseettani baga jiraattani akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii jirra galata waaqayyo meeseenaati laayikii godhaati harwa singaafachuu dhufe yeroo hundumaa gaaffii singaafachuu dhufe har'a jaartii fajaaja har'a singaafachuu dhufe balawwan kiyya akkam jette ofumaan jedhanuma biraan mataan akkuma muganama kanaaf baga jiraatte hundi keessanumtuu maaloo duraa gooftaan waan ta'e maalan godhanaa akkuma beektan engadda laayif irratti dubbadheen ture soosaan doo viidiyoo waraabee ture siniin gadhiisa deemnatti tolu disee kaleessa mana argannee turre mana argannee kaane immoo laayif irratti dubbannee turre sababni isaa mana keenya keenya jirru hin beektu waan ta'e maalin godhaa kun orga kaleessaatii bayi naan jechaa jirti birriillee fudhattee jirti birrii siin deebisaa bayi naan jetti inni kalee deemee barbaadaa olee sorsaan kalee deemee barbaadaa olee dhabee dhufe arras immoo ganamaa ba'ee jira amma sa'aatiin dhugaa arbachuuf sa'aatiin kunoo sa'a 8 jedha lallaala isinumtuyyuu sa'a 8 fi roobii sa'aatii 2 roobiidha jechuudha ganama maalin godha warra dhiyoo jirta warri Finfinnee keessa naannoo Qaallittii jirtan naannoo Aqaaqii warri jirtan naannoo Hooyyifachee fi namni deemtan naannoo kana warra deemtan mee yoo obboleewwan asii qabaattan yoo obboleewwan keessa mana qabu ta'e na dubbisaa mee dhugaa waaqa mana nan dhabe maaloo mee dhugaa waaqa na dubbisaati amma ba'aasaa uumaa waan biraa sirriitti dheeressee baay'ee haasa'uu hin dhufne ciiseen jira kun akkuma argitan argaa irra hin jiraatu ciisee jiru ollatti seente baay'ee isatu balleessee waan ta'eef inni dheengaddaati kiristaanaa ortodoksiidhaan naan eeyyannaan jedhe garuu kirrii morma keessa irra laalee waan hin dhabeef ammaa hin ta'uu anuunis isaan gala sababii isin mana kana galtaniif naan jettee jirti jaartii nama beeta kiristaanaa dhuftee jirti ani fayyuma kooti galata waaqayyo daa'imuma badana keessa socho'aan jirtu yaa hospitaala buruu nan naqaa yaadda'ina naqeen laalamaa jechuudha waaqayyo hidimee mucayyoo tokko adeeressu kaleessa waan ajaa'ibaa naa gootee waan itti mana yaalaa dhaqu waaqayyo bichaan bara ishee eebbisu viidiyoo dheeraa sin haasa'u footoo ishee sin maxxansu asirratti baa mucayyoo maqaa Caaltuu jedhamtu tokko naa eebbisaa isiniin jira sanan naqa buruu mana yaalaa yaadda'ina fayyuma kooti yaaduma daa'imni badaa isa socho'uu diddeemata inni naguma kooti yaaduma ciisee jira dadhabbiidhumaaf hin olii gadi hin deddeemu beektu iddoo naqu sin qabu gibbii nama kana keessa sirgan feerraan guyyaa lama bichaadha har'a guyyaan dhumaa bayii guyyaa lamatti nan ba'an jedheen engadda shiif soorsaa wal caqacaqnaan iftaan bakka ishii barbaaddadhee nan ba'a wal lolinaan jedheen engadda dhowwe heeshette bakka kanaaf amma immoo bayyeette seentee bayii egaan isaan galayyuuti sababa isin mana kana galtaniif ganarra caasisa mana linaan jettee jirti na waraana waan ta'e kara fincaa gadi achi keessa na waxxara gara gadii sana maal akka ta'e hin beeku maal dhugaa waaqayyo isiniin jedhaan baay'ee dhiphadhee maan godhamee warri obboleewwan asii qabdan fira asii qabdan maatii asii qabdan maatiin keessan mana kiraayii firri keessan faa kan kireessu waan jira ta'e subni keessan adaadaan keessan yoo inni immoo gooddanyaan dubartii dura biraa deemtan faa as jirti yoo taate mee lakkoofsa bilbilaa koo irratti amma nan maxxansa itti naa ergaati lakkoofsa bilbilaa koo itti naa ergaa manni jiraate mee naaf barbaaddu mana amma birrii 4,000 jechuudha kanaa ol danda'ee hin kaffalu maaliif isa bichaatu hojjetan beektu amma birrii 4,000 mana xiqqaashii yoo na argite mi'ooma xiqqooshuu kee gaadhee argaa bichaa istoofii waan kee gadi kaawwadhu maaloo siniin jedharraa keessanii kana sinitti immoo dhufe malee viidiyoo waraabuu hin dhufne waan si gammachiisu fidee hin dhufne akkuma ciisee jirtu akkuma ishii dubbisu ol jedhetti ol jedhee sinitti fura baafachuu dhufe yaaddainaa moo yaaduma qorraadhee mataa hidhadhe malee fayyuma koota ishee kunoo nagama koota wanti tokko akka yaaddoon ishee
halkan na cinqaawwan buluuf ganama ganama yeroon ka'umatuma karaa kana na waraana isaa waraanu yaaddoon mataa naa dho'achee jira amma maalan godha amma yookaan yoon har'a amma da'umsi kun amma na qabe goodaatti handa'amu maalan godha mana barbaadu deemee soorsan kaleessa sin dhabe har'a immoo daldalaatti mee fuudhee deemee jira kana sinin jedha lakkoofsa kosuma irratti isin maxxansa nama argattanii naa barbaachisaadha lakkoofsa kana warri firaas keessaa qabdan naannoo kooyyeffacheeti naannoo caffeeti naannoo qaallittiiti gara booleetti achi nan butinaa booleen jana keessaa fuudha waan hin kaffaluun qabu danda'in fagaatas waddadasi fageenya jaala gara qaallittiiti kana sinin jedha abbaa ibbootti ta'uuleetan itti maayideen da'uu kana dura baay'ee wajjin deemaa turre baay'een wajjin barbaadaa bahani isaan rakkisuu faana dhiise homaa sinin hin jedhu wajjin waan biraan haasa'uun gaa nagaan naa oola lakkoofsa kosirratti isin maxxansaa Arara waaqayyo obboleewwan kiyya maaloo sheer godhaate dafa abbaa ta'e namootuma abbuma argitantti sheer godha biraan naagaa nama biraan maqaan koo Tigist akka ta'een beektu yookaan haadha birriidha maqaan koo Tigist jedhaati lakkoofsa uummashiiti jettuun akka abbaan ta'e na wallaalle tarii maqaa soorsaatiin jira lakkoofsichi bilbilaas waan ta'eef an harka jira silkii waan ta'eef akkana isin jedhaan immoo fayyaa kootii waan tokko yaaddeena yoon alatti illee da'ee yoon manatti illee da'ee yoon asittis immoo da'ee fudhadhee ba'uullee nan danda'a kun dhugaa waaqa jiraata bukoon qolu bukoo san keessa arri guyyaa torban tokko ta'uuf jira jechuudha erga qolu bukoo kee bukoon taa'u jalqabeef iddootti tushuu dhabee cinqii irraa ka'ee jechuudha mee dhugaa waaqa sheer godha laayikii godhaate abbaa ta'e biraan naagaa dhugaan siniin jira qoomna gara ani waan biraa fituun taane wanna geexxifatanii bareedanii dhufanii nama wajjin kokkolfan zoon taane rakkoodha amma kotota kana guuree goodaa eessa naqa goodaatti kufa kan caalasa wajjin naasoo viidiyoon sirriitti dheeressu ishuma kana nama biraan naagaggaa nama Finfinnee kana keessaatti dhiyaatan biraan adaba chaa'oo nagaan tura lakkoofsa kosuma irratti nama maxxansa.